What's up, ladies and gentlemen. This is the collection of Jimma University mid exam. Above 25, above 40 or 50 questions. So if you do this exam, don't worry about chapter 2 because these all are the collection of chapter 2. The collection of chapter 2. So dive into your questions. The first one is what? The first question states that provide what? Provide at least 3 rules for what? For naming variable in C++ program. Seerota sadi C++ keessatti barreessuuf kan nu fayyadan seerota sadi fidii jedha jechuudha. Seerota sadi ruulii sadi barreessedha. Beektu ka C++ maaliin hin ka'u? Gaafa C++ barreessinu ruulii qaba. Maal gochuuf? Identifierii kennuudhaaf ruulii qaba. Ruuliin sunis maalidha isinitti fakkaate? Not start with what? Digit. The first one is not start with numbers. So not include special characters. Special character in dabalatu jechuudha. Special character in dabalatu kan akka $, hashtag inni kan biraammoo kan akka mallattoo ishee asirratti argitan modulo operators warra kanan dabalatu jechuudha. Inni kan biraa not include what? Not include keywords like for comma switch comma else comma int comma double comma warreen kana dabalachuun danda'u jechuudha. Floats warra kana dabalachuun danda'u because warri kun keyword dha waan ta'eef. Warri kun keyword bultiinii ta'anii sisteema keenya keessatti argamanidha. Jalqabuma gaafa environmentiin kun develop ta'u isaan kun warra library ta'anidha jechuudha. Kanaaf warra keyword kana dabalatu. Inni lammaffaa maal jedha? Explain the difference between the following pairs of what? Operators. Operatorii armaan gadii kana ibsida. Explain the different pairs of operatorii kana ibsi jedha jechuudha. So difference operatorii kana ibsu qabdu. Salvaadha indigna. Kuni the pre-increment and the post-increment isa jedhamudha. Pre-incrementii fi post-incrementiin gaaffii irratti gara dhumaa jira waan ta'eef bifa triikii ta'een dhufa. Gaaffii kana akkamitti isin understand gochuu dandeessu? Salphaadhumatti gaaffii kana akkamitti isin understand gochuu dandeessu? Fakkeenyaaf plus varii fi var plus yookiis immoo pre-increment inni jennu plus for example int x equals to 5 jenne x plus x gadi dhuftanii cout x yoo jettan meeqadhaan ba'u? Ishi difference isinittan hima. As dhuftanii immoo x plus semicolon x plus cout x cout what? X yoo jettan kun triikiidha jechuudha gaaffiin kun. So pre-increment warri jennu first what? Increase value by 1 then use for the news value. Jalqaba dabali maal? Value dura ture asitti nuuf kennamee ture kana jalqaba tokkoon dabaliidha. Pre-increment irratti sana booda maal godhi? Itti fayyadami. Next operation idhaaf itti fayyadamidha. Erga dabaltee booda jechuudha.
post incrementii no. Post incrementiin jalqaba itti fayyadame. Bakka ishee kana bicha naa qabadha. Ishee kana naa qabadha. First what use and first use and increase for the next value. Next value dhaaf inni kun post dha jechuudha. Jalqabatti fayyadame sana booda maal godhi? Sana booda isa dhuftuudhaaf dabalii tokkaayee jechuudha. Inni kunoo pre-incrementiin immoo first increase then what? Then first increase then what? Use isa increase detention then use that value for what? New value for new operation. Next dhaaf itti fayyadamiidha jechuudha pre-incrementiin. Kanaafuu asirratti kanaafuu wanti isin hubachuu qabdanii shanidha amma. Inti x equals to 5 erga jenne plus x inni jennu kuni tokko jalqaba dabalii jechuudha. Sana booda maal gootu meeqa ta'a jechuudha x'n jalqaba asumatti dabalaa jechuudha. Asumatti dabalaa +1 jettu jechuudha x irratti. X irratti tokko gaafa dabalta maal ta'a? X'n kee 6 ta'a jechuudha. X equals to 6. So see out gaafa jettan x 6 dha jechuudha. See out meeqa? 6. Eesh. Sana booda x jettan. Amma x jettan. Asitti int x equals to 8 yoo jenne jechuudha. Int is equals to 8 yoo jenne x yookiis immoo post increment isa jennu jechuudha. See out x. First what? Use jalqaba itti fayyadameen. Jalqaba maal godhi? Itti fayyadame. Sana booda dabalii jechuudha. Jalqaba itti fayyadame. Operationii jiruuf itti fayyadame. So maaltu ba'a? 8. X'n 8 ba'a. Then x equals to 9. 9 ta'a jechuudha sana booda x'n. X equals to 9. Gaaffilee challenge ta'an kana bicha irratti ishee kana qofa irratti siniifan hojjedha. Laaluu dandeessu jechuudha viidiyoo irratti precedence kan jedhu operators siniifan hojjedha jechuudha. Because gaaffilee tricky ta'an kamtu yoo akka carraa combinationiin operationii operatoota yoo wal duukaa dhufan akkamtu dursee hojjetama kan jedhu gaaffileen kun gaaffii barbaachistoo waan taateef hojjetamuu qabdi jechuudha. Inni kan biraan ishee kanadha. Outline maal jedha? Outline the algorithm and create the flowchart for sum of 1 up to what? 50. So summationii tokko kaasee haga 50 jiru maal godhi? Flowchartii fi algoritmii isaa kaasedha. Next video kana dura irratti chapter 1 keessatti hojjedheera jechuudha. Chapter 1 keessatti hojjedheera jechuudha. Irra deebi'een hojjedhu. Kanaafuu yoo isinitti ulfaate dhaqaa ilaalaa achi keessa. Eeshi inni kan biraa maalidha? Inni kun right dha jechuudha. Right the area of right a C++ code area of triangle provided that the user has provided the side of length of the triangles. Userini side triangle tokko dhiyeessaadha. Userin maal godha? Side triangle tokko dhiyeessa. So barreessi C++ area isaa barreessi jechaa jira jechuudha. Kanaafuu wanta akkasii gaafa isinii dhufe jalqaba irratti hash include cmat kan jedhu itti dabaltu jechuudha. Hash include cmat kan jedhu itti dabaltu. Sana booda maal gootu? Kooddii keessan barreessitu jechuudha. Sana booda kooddii keessan barreessitu jechuudha. Mee fakkeenyaaf kooddii koo barreesseen isinitti agarsiisanii amma kooddii koo barreesseen isinitti agarsiisaa jechuudha. So area dha waan ta'eef the area of what? Triangle. Area of triangle beektu. Side tokko qofaadha. Lengizii side tokko qofaadha kan side of triangles. So maal goona? Int
into what side yookiis immoo float side jedhame float what side float side sana booda area yookiis float area float side comma area kun maal jedhama variable declaration jedhama kun akkan dogoggorre vd jenne bira dabarra kanasumatti variable declaration jedhama akkan yoo value ittiin kennine ta'e jalqaba irratti variable declaration jedhama yookiis immoo garbage in memory keessatti bootaa qabatanii jechuudha bootaa akka qabatu gootanii jechuudha memory keessatti bootaa itti kennitanii jechuudha kanaafu variable declaration jedhama kuni sana booda float side in the area as keessatti erga beeksifattee area sana booda area is equals to side tokko qabdaa miire kanaafi kanan yeroo baay'ee area yookiis immoo waan gaaffii sin gaafate sana wanta apply ta'uu sana beekuu qabdu kanan jedhe fakkeenyaaf side tokko qofa qabdu triangle dha kan barbaadani so equilateral triangle dha jechuudha triangle side isaa sadan walqixa ta'e side isaa sadan walqixa ta'e 1/2 base times height yookiis immoo side times side area is equals to half 0.5 times what times side times side kanuma natti fakkaate yoo dogoggore immoo formula yoo dogoggore formula isaa sirreessaasin formula narra laaluun qabdanii tarii akka carraa formula yoo dogoggore formula isaa sirreessaasin jechuudha so areaan formula isaa akkasitti barreeffama yoo ta'e siyaawut amma erga area kana barreessitanii area sitti barreessuun dura side fudhachuu qabdu cin userin provide godhaachuudha useriidhaan siyaawut ettanii maal gochuu qabu userin enter your side of triangles side triangle ke galchi sana booda asitti end line haa jennu end jennaani side triangle isaa erga galchee user irraa fudhadhu cin maali fayyaddi fudhachuudhaaf akka fayyaddu beektu cin side side erga fudhanne sana booda formula kana barreessina sana booda siyaawut goone bareechuu yoo barbaanne goone result enne akkas goone result enne akkas goone maal fayyadamuu dandeenya sana booda area kana fakkaatti jechuudha kana fakkaatti qubeen dachaa keessattuu chaaje so maal goota variable kee declare goota sana booda useriidhaan galchi jettaan step jedhe lammaffaa irratti useriidhaan maal kee galchi jettee itti himta isheen kun quotationii keessatti akkuma gadi jirtu kanatti baate jechuudha isheen kun end line jedhamti next line irratti akka fudhatuuf gooti jechuudha next line irratti akka fudhatuuf gargaarti jechuudha next line irratti akka fudhatuuf gargaarti kanaafu tokko lamaan beekuu qabdu jechuudha kana comment goone bira dabarraa gaaffii sadaffaadha kuni kanaafu kana area of triangle kun qabxii barbaadde haa baattu salphaatti dhabdan jechuudha kana booda maal gootu jalqaba side irraa fudhatu because side tokko qofa kana userin provide godhu waan ta'eef jechuudha sana booda side times side ettu roogni isaa sadan kan walqixa ta'e kan isin fudhattanii jechuudha side times side kuni formulaadhuma isaanii waan ta'eef 1/2 base times height formula roksadeeti natti fakkaate so siyaawut result jennaan resultiin keessan fakkeenya odoo saayidii keessan osoo saayidii keessan meeqa galche 20 odoo galche 20 yeroo lama meeqa 10 baasuu 10 so duwwaa tuqaa 5 baasuu 20 baasuu 20 meeqa ta'a
duwwaa tuqaa 5 digdamni dhibba 4 meeqa ta'a? 200 ta'a jechuudha. Salphaadhumatti 200 ta'a jechuudha. So kuni hundi isaayyuu inni isin ilaaltan kuni gaaffii sadaffaadha jechuudha. Gaaffii sadaffaadha. So gara gaaffii nekistiitti ceenaa jechuudha. Gaaffii inni nekistii maal jedhaa? Gaaffii inni itti aanu maal jedhaa? Write the input the following code user input. Useriin 479 gaafa galchuu when user what 4 7 and 9 output isa barreessii jedha. Output isa barreessii jedha. Ishee kanadha. So output ishee kana salphaatti barreessinaa jechuudha. Kanaafuu output ishee salphaatti barreessina. Gaafittiin ishee kanadha kuni. Ishee kanadha gaafittiin. So userin meeqa gaafa provide godhu 4 7 9 4 7 9 gaafa provide godhu ishee kana barreessaayi. Ishee kana barreessaayi jedha jechuudha. So kana salphaadhumatti barreessuu dandeessu jechuudha isin. Salphaadhumatti barreessuu dandeessu jechuudha. Eshi. Declare goone jalqaba declare ta'ee jira. Kuni givenii dhuma keenya irra jira jechuudha. Cin the first one is 4, the second one is B is 7, C is 9. B is 7, C is 9. So maal ta'a output isa N jedha 4 in less than 4. Isheen kuni akkanumatti baati. Isheen kun quotationii keessaa akkanumatti baati akkan dogoggorre. Ishee kana akkan dogoggorre because stringii keessatti waan ta'eef jechuudha. Stringiin akkuma jirtutti gadi baati. Sana booda asitti ni ilaaltu. Maalidha? 4 iddoo kanatti 4 akkuma argaa jirtan 4 leezaan meeqaati? 7 jedha. Inda what? Inda 7 leezaan 9 jedha. Dhugaadha mitiidha kun? True inda true is what? True inda true is true. Eshi. True inda true erga ta'ee true jechuun maal jechuudha? Buuliyaaniidha mi? True jechuun buuliyaaniidha. Meeqadha true jechuun buuliyaaniidha. Vaaliuun isaa tokkodha jechuudha. Vaaliuun isaa tokkodha. So deebiin keenya meeqa ta'a? Asitti meeqa ta'a? Tokko ta'a jechuudha. Salphaadhumatti tokko ta'a jechuudha. Deebiin keenya asitti tokko ta'a jechuudha. Kanaafuu irra darbiin irra nutaali yoo siin galle gaaffii koomentii jalatti barreessite yookiis immoo karaa fuula Instagramii keenya nu gaafachuu dandeessa jechuudha. Inni kan biraa yookiis karaa Telegramii keenya nu gaafachuu dandeessa. Inni kan biraa isheen kun akkuma jirtutti gadi baatii een jedha. Ishee kana operateroota sadan kana laala. Logical operators jedhamu. Operateroonni sadan kuni logical operatorsiin kun akkuma isin argaa jirtan asirratti logical operatorsiin kun sadidha. Indaa oorii fi nooriidha yookiis noorii ishee jennu ishee mallattoo raajeffannoo gadi garagartuu jechuudha. Sana booda kuni akkuma jirtutti erga ba'ee een 4 leezaan biidha turuudha. Or kun falsii yoo ta'e turuu ta'a jechuudha. Nageeshiniin yookiis immoo nageeshiniin isheen kun yoo turuu ta'e gara falsiitti yoo falsii ta'e gara turuutti jijjiiruuf kan isheen fayyadu jechuudha. Mallattoon qaala gaannoo ishee jedhamu jarri keenya. Turuu yoo ta'e kuni maaliin baha? Falsiidhaan baha jechuudha. Falsiidhaan baha. As keessa immoo falsii yoo ta'e turuudhaan baha jechuudha. So kun mallattoo qaala gaannoo jedhama. Mallattoo qaala gaannoo jedhama. Akkan irraanfanne. So deebiinsa maal taasitti? Kun as keessi maal ta'a? Turuudha. Qaala gaannoon jirti. Falsiidhaan baha. Falsii jechuun maal jechuudha? 0. Falsii jechuun 0 jechuudha jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti 0 jedhee akkasitti baha jechuudha. A leezaan B inda B leezaan C is 1. Nagee mallattoo raajeffannoo kana quotation mark jedhamti mire. Quotation mark leezaan B or B leezaan C is what? 0. Kuni deebii isaatii jechuudha. Kun deebii isaatii jechuudha. So barbaadan raan gochuu dandeessu. Yoo barbaadan raan gochuu dandeessu jechuudha. Eshi 4 7 9 kuno deebiin keessa
ishee kana ta'a jechuudha. Deebiin keessan ishee kana ta'a jechuudha. Okay. Ishee kanaafuu ishee kana comment goone bira dabarraa. Ishee kana comment goone bira dabarraa jechuudha. Ishee kana comment goone bira dabarraa. Let us make this comment. Ishee kana comment godha bira darba. Ishee which was the following invalid identifier? Identifying invalidity kamidha? My variable 2 qabdes keessatti digiti 2 my variables. Which one is correct? Odon argin 2 variables because identifier cannot start with what? It start with number. Oritti barreessine irraa jechuudha. This is what? Correct yookiis immoo correct answer idha jechuudha. Yes, right answer. Correct. Kun deebii sirriidha jechuudha. Identifying wantoota gurguddoo kana sadi qabadme salphaadhumatti jechuudha. Leeteriidhaan jalqabuu danda'a. Kunoo akkuma asirratti argitan underscoreidhaan jalqabuu danda'a. Inni kan biraan leeteriif dijiitiin wal duukaa dhufuu danda'a. Inni kan biraan variable small variable capital letters fi small letters ta'uu danda'a. So kana jechuun C++ is what? Case sensitive isa jennudha. Inni kan biraan what is the output of the following programs? What the output of the following programs? Fakkeenyaaf x in keenya 4, x in keenya 4, y in keenya 7 dha jechuudha. So y minus x plus ishee kana sitti hojjenna calculate. Esh y make 7 minus 4 plus 3 times plus 3 times 4 over 6. Akkasina gaafisa. Yoondoo goruu dhaabadha. Eshi guddiseen sinitti agarsiisa. Kun ishee kanadha jechuudha. 4 over 5 jedha. 4 over 5 jedha jechuudha. Nandoo gore 4 over 5. So y minus x plus 3 times divided by 4 over 5. 3 times 4 over 5 jedha jechuudha. Plus jenne. So kana akkasumatti hojjechaa deemtu haala salphaadhaan. Kamirraa jalqabna? Plus irraa jalqabna jechuudha. 3 times 3 times 4 irraa jalqabna. 4 meeqa ta'a? 12. 12 ta'a miti gadi buutanii 12 divided for what? 12 divided for 5 meeqa ta'a? Integeridha. Meeqa ta'a? 2 ta'a. 2 tuqaa something dhufa asitti integer waan ta'eef 2 dha jechuudha. Because integeriin ingatti waan ta'eef jechuudha. Decimaliin baattu waan ta'eef. Decimaliin baattu waan ta'eef 2 ta'a jechuudha. Sana booda asitti sana booda y keenya meeqa? 7 minus x in 4 dha jechuudha. X in 4 deebiin keenya asitti plus dha miti kana gidduu kan jiru. Plus dha kana gidduu kan jiru. Plus 2 jenna jechuudha. Plus 2 meeqa ta'e? Meeqa ta'e? Deebisi kaada fiito 5 dha jechuudha. Deebiin 5 dha jechuudha. So C is correct. Correct answer. Correct answer dha jechuudha. C. Inni kan biraa what if you omit break statement in the switch case? Switch case keessa break statement yoo kutte maal ta'a jedha. Maal ta'a jedha? Akkuma beektu switch jettee barreessitee switch jettee conditionii dha miti? Conditionii wayii keessa asitti. Conditionii wayii keessa conditionii wayii keessa sana booda bracketti banta. Erga bracketti bante booda indo goggoriin case 1 maal casein jalqabaa kun conditionii irra jiru kuni yoo guute fulfill yoo ta'e maal godhi? See out case 1 is correct. Case 1 correct. Eshi
jettee next irratti break jettee hin baatu yoo ta'e keessuu isheen kun kees waaniin kun akkasitti yoo irraa siqte bareeda. Keessuun see out case two is what correct. Switching for selection idaafi choice idaafi waan ta'eef jechuudha. Case two sana booda break sana booda default what default ettee default value kana qabaachuu qaba. See out default default value is what correct. Akkasitti jechuudha kan inni bahu. Amma breaking kun yoo omit goone breakii kana yoo dhabamsiifne maal ta'a jedha. Breakii kana yoo dhabamsiifne maal ta'a jedha. Osoo breakii kana dhabamsiifne maal ta'a jedha. Dafeen komentii kana ishee kana isinitti agarsiisaa jechuudha. So ishee kana raan godhee isinitti agarsiisuun qaba. Ishee kana raan godhee isinitti agarsiisuun qaba. If condition iddoo kana if conditionii kana asitti let us say int case jechuun dandeenyu int filannoo jettee intijeeriidha asitti. So filannoo kaapitaalii ta'uu qabu. Ishuma kana ishuma olii filannoo is what filannoo equals to 1 or 2 equals to 2 yeroo jenne then filannoo asitti filannoo galuu qaba jechuudha. Because switchidha waan ta'eef jechuudha. Yeroo switchiin akkasitti barreeffamu switchiin tii dabalatee jira akkasitti jechuudha kan isheen barreeffamtu. Iddoo kana ishee kana kaa'uu qabna jechuudha. Kuni gadi koomentii haa ta'u waan ta'eef. Sana booda run. Sana booda filannoon keenya lamadha. Case 2 is correct, default value is correct. Argitanii? Mee fakkeenya filannoo is equals to 1 jenna. Yes. Filannoo is equals to 1. Filannoo 1 jenna. Filannoos 1 jenne. Case 1 correct, case 2 correct, default values correct. Hunda isaa bahee jechuudha. Gaafa breakii balleessitan consequently bahee jechuudha. Kanaafuu don't forget. So part 2dhaan gaaffiidhuma kanatti fufnaa jechuudha. Because gaaffii baay'eedha waan ta'eef viidiyoon isaa dheerachaa jira. Bifa fanii ta'een kan isin laalaa deemtanii bifa fanii ta'een laalaa deemuu qabdu jechuudha. Kanaafuu next irratti haala salphaan kan laalaa deemnu ta'a jechuudha.